bareedduu tana taatee jaarsa kana malaaxaa kana wajjin jaarsa hattee maal namoonni naan jettan jirtu. Amma garuu Saidoo maaliif akka hin jaaladhuu fi maaliif akka isa kabaju maaliif akka isa fedhee namni isinii galee jedhee yaada. Anis immoo gorsa namaa dhagee samuuna kana xiqqoo tacamaallaqeen ture. Waltumnee turre natumee ture namoonni baay'ee maaliif deemtee seeratti himattu maal naan jettanii turtanii. Ani garuu hin himanne maaliif jaarsaaf jaartii gudduu hin uumamaa wal lolu garuu hin araaramu. Amma rakkoon qabu jechuudha. Haa ta'u wal lollee turre amma garuu araaramneerra. Bakka wanti haaraan hin jiru. Tanu. Na oduu namaan dhaga'inaa isin jaajiru keessan ofii keessaniif jiraadha. Oduun namaa boolla nama gashti. Anu boolla seeneen oole. Kanaaf gorsa hin dhaga'inaa. Gorsa namaa wanta jiru keessan diguu hin dhaga'inaa. Ani gorsa namaa dhaga'ee kinoo boolla seenee oole. Rabbi kiyyan na baasee kanan isinin jedha. Kan raaf immoo Said baay'ee nama gaariidha. Sumayyaattis akkas dubbachuu barbaadeeti miti yeroo sanatti dubbachuun koo sirrii miti. Haala ishiin itti deemtu kanatu xiqqoo na aarsee haala bakka ani jaarsi koo mana seeni taanaan Sumayyaa jedha. Bakka ana na jibbeense xiqqoo na aaree nani naafee sanumaafan isa kana dubbadhe. Isaafillee uummata kiyya ifama sin gaafadha. Uummata caalamoo Saidoo kiyya jaarsa koo. Ifaman si gaafadha amala akkana amma booda narratti hin argitu. Har'aan kanaan durallee narratti argitee hin beektu. Mana ho'aa keessa waliin jiraachaa turre. Amma booda immoo daran wal jaalannee wal kabajnee waliif yaannee waliin akka jiraannu amshuur abdiin qaban jedha. Saidoo kiyya waan mana naa bitteef immoo baay'ee galata. Pileenii akka naa bittu immoo abdiin qaba. Jechuudha kan biraa immoo Said isinis dhageessanii jirtu. Said viidiyoo yoo dalagnu gaafa dirree dawaa deemtee Sumayyaa dhabdu hoo Sumayyaa argatte waan feeteen adabama waan na hajajje hundan taasisan jedheeni ture. Hoo ati deemtee immoo Sumayyaa dirree dawaa dhabde waan ani si hajaje hunda waan godhisin jedhe hunda gootaa waa takka nan diddu jedheeni ture. Said tole naan jedhee jira. Said immoo wanta waadaa gale hin cabsu. Gochurra gara duubaa hin deebi waan ta'eef amma booda immoo Saidoon ajaja kiyya jala bulaa jechuudha. Said amma jaarsa akkanaa akka argachuutti maaltu nama gammachiisa. Wanta waadaa isinii seenan gochurraan kan hafe waan biraa osoo yaadiin wanta akkanaa isiniif gochurraan kan hafe isaan waan biraa yaadanii. Kanaaf jaarsa akkanaa isinii haa kennu. Gaafa Rabbi si jaalatu gaafa si eebbisee gubbaarraa gara jalaatti samiirraa gara jalaatti si buusu garaa haadha keetii keessaa baatu jaarsa akka Saidoo kanaa si kenna beektee amiin jedhi fudhadhu dubartootaaf. Hoo garaa haadha keessaa baatu Rabbi eebbisee si haa fidu lafee kanarraa dachii kanarraa jaarsa akka Saidoo kana si haa kennuun jedhan waan biraan jedhu jaarsa akka Saidoo kana si haa kennu. Egaan baay'ee gammadeera amma kan waan fedhe naa godhin jedhani morma kee kutitoo harka koo irratti naa kaayoo osoo jedhaniyyuu tole naan jedha. Because Said dirree dawaa deemee Sumayyaa dhabeera kanaaf ajaja koo jala bula. Samoona kana ajaja kiyyaan pileenayyuu bilchisiisuu hin danda'a jechuudha. Inshaallah. Kana isiniin jedhaa kaa Saidoo kiyyaa abbaa manaa koo. Of duraaf immoo abbaa ijoollee koo baay'een si jaaladha baay'een si kabaja amma booda. Ragaatti raajette tokko. Maaliif kitaaba gubde maxaafa qulqulluu gubdati gubadhu? Ati maaliif ragaatti raajette amma tokko eego wayifani? No ragaatti raajette wanta rakkoo achi keessatti uumame isa rakkoo achiiti jirati. Maal kitaaba gubdati koi maraate? Kitaaba ani akka amantaan keenya ne yamne hin beekun ture yeroo sana yeroo quraanni gubame quraanni shinti beetii irra kaa'e. Maalutu maal akka wallaatti rabbii jedhi waa balleessuu amantaa kam ta'e yamma macaafatti yera kiristaanaa rabsaa gubdatti maxaafa waan karaa sirrii miti bar. Jechuun tokkee koo anillee wallaalumaan gubee sana booda viidiyoodhaan is dhiifama gaafadhe yoo waan argitee taabiraa deebi'e garuu sana booda amma har'aa amma sakandii kanaatti jarri hin gubaa jiru biraan deebine.
ammas garaanna gubataatuma jira ana kana furmaata maaliifitti kennuu diddan warri miidiyaa qabdan gubuu yaaddeere yobbo gubuu yaadu eegaa amantaan koo hin eeyyamne duraanuu wallaalumaan hin godhe dhiifamas gaafadheera eegaa ani immoo dhiifama gaafadhee dhiise amma sakandii kana mana dhimma kanaa banamee tokkummaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam arrabsamaa caffarabaa jiru jira feemasoota gurguddaa bira dhandhee maaloo waan xixiqqaayyuu dubbataa jirtu maaliif waa'ee diinii keenyaa dubbachuu diddan jennaan nama viidiyoon na jala jira waa'een diinii waa'een amantaan allaallatu ana nama jedheefaa jira atoo akka tokkummaa miidiyaatti waa'ee amantaa islaamaa kan akkamitti ilaalta? Ani akkan irratti ilaalu jala maan ilaalaa garuu waa tokko jira as keessatti nama gubu sana utuu amantaa isaan tuqiniin alatti suuraa isaa fudhachuu viidiyoo isaa suuraa isaa sana booda ni nu deelitu argita suuraa isaa gama kiyyaan gaheen baadhu nama quraana gubu suuraa isaan fudhaa hin arrabsu amantii isaan arrabsu suuraa isaa viidiyoon naanni gubu sanaa fudhattee lafa kaa'attaa biyya inni jiru barbaadda sana booda allayyaa buuftaa jechuudha. Qal'aalii allayyaa buuftaa. Miseenjara kee qaba waanan ta'eef hundi isaa marrajaa ijoolleen naa ergaa jiru na bira jira hunda isaa siinaa. Marrajaa nu ergii Dubai isa jiraattu Suudi Arabiyaa biyyoota Arabaa keessa jiraatanu na ergi viidiyoo oo isin allayyaan buune oo isin isa jireenya sii guutuu hin dhabne annaman ta'u jireenya sii guutu akkati jiraattu hin dhabne. Quraana gubdee bara tokko bifa wal lulkaa makatee dhagaye tokko quraana wayii cirtee bifti wal lulkaa makatee siqaa ergaa irra sotoo buune jechuudha. Bifa wal lulkaa makata isiyyuu allayyaa buusuu hin dhabne. Marrajaa inni sotuu waan keessaan tagattalaa jiru jechuudha. Elaa tokko marrajaa inni qulqulluu inni dhugaa kan nama afuriina bira jira kan biraa yoo jiraates ijoollee keenya yoo tokkummaa biizii waan ta'eef argachuu dadhabdanii an firiidha naa ergaa ani immoo miseenjara tokkummaa waan an qabuuf ittiin an isinii gaa haala kanaan deemna amma booda jechuudha. Ati garuu itti deebitee waa maxaafa kiristaanaa hin gubin sirrii miti hin gubu diinii kootii qabsaa'uu arras boris gara fuulduraatti hin dhiisu maxaafa hin gubu atis karaa amma jetteeni waadaa kee nuu guutii siin geenya. Siin jedhee bara meera gaa qabatamaa biyya Arabaa keessa ijoollee jirtu tokko fuula nurkaa badde tokko yoo awwaalaan buusisiisa jennaan fuula nurkaa wal makate nama biraan naqee qaba jechuudha keessaan qabsiisee naan hin jedhu nama biraa ta'e na qabsiisee sootota kattalee lafa siin jirtu jechuudha yeroo naqee qabsiisu fuulli nama biraan nurkaa ta'e viidiyoo qabachuu dhabne jechuudha sakaleessaa jechuudha ittan jira keessaan garuu utuu ragaan qabaatin immoo jettee fuula argachuu qabnaa viidiyoo si qabaachuu qabnaa biyya siin jirtu jabaannee dabaamnee qabuu qabnaa kana booda nu jalaa bahuu hin dandeessu eessattuu bahuu hin dandeessu amma booda kana hojiin agarsiisa ragaa guutuu Jibuutii keessatti bara kan dhimee likkiitti murtaa'e quraana cirtee kan dhimee likkiitti murtaa'e miidiyaadhaa itti murtaa'e ijoollee miidiyaa qabanii bara dhimee likkii kan itti murtaa'e sana quraana cirtee Jibuutiitti jechuudha ijoollee miidiyaa siyyanii qabanii jechuudha. Amma booda ragaa umurii guutuu mana hidhaa guutuu amma booda nuti ijoolleen islaama keessaayyuu kan dogongore ana qofa wallaaluma kooti dhiifama gaafadheera arras dhiifama arra booda garuu ragaa guutuu finnee siin gaanna tokkummaa miidiyaa nu siin jaallanna waan ta'eef ragaa guutuu fidiyoonan boolla keessaa fuudhee laasii kara siin hin jennan naman ta'u isiidhaa quraana gubuu kan ciru ragaa guutuu viidiyoo biyya siin jirtus keessa adda nuu baasaati yoo siin saree buusaa rakkee ta'e tokko baamiti gaafatan. Nus si jaallanna si deeggarraa miidiyaa keessa warra jabeessu keessaa. Dhagahi hordoftoota amantaa kiristaanaa seen arrabsin sheemiidha wanti dhiisneerra. Akkasumas kitaaba jaraa fuulduruma itti hin deebiin hin gubinis hin karoorsinis utuma namni quraana gubuu dhiisee maal godhe nama sarratti harkaan fudhachuu yaali malee kitaaba jaraa isin gubin waan ajjaadha waan safuu isin balleessaa amantaadhaan isin eeyyamamuu waan fokkataadha jara isin arrabsin. Ammoo ati waggaa 27 guutuu ammuma ijoolleen miidiyaa irraa nama arrabsan baratan baradheeraanis. Ansan siin hin jedhe waan namaa dhiise anaa fi ati me and you anaa fi ati dubbachuu awwalee waggaa 27 amma na fayyadu baradheera fakkeenyaaf waan ati sagadu beekaa shaadaa beeka. Dhaabbadhu si gaafadha holdan is okay waggaa 27 islaamummaa keessa turte waggaa tokko akkana dura gara gartee gara gooftaa Yesuus jettee dhufteemi. Guyyaa 8 dura. Guyyaa 8 dura. Tole islaamummaa barattee mi'a? Eessa baratte? Gaatiraattiin baradhe biyya ulamootaa biyya sheekii gurguddaa gaatiraatti. Okay, sheeyinet irra baratte tafsiira eenyu? Tafsiira baradheera hin jennaan. Hin beektu jechuudha. Hin baranne kaa baradhe maaf naan jette duba? Waan hunda wallaaltu ustaaza ilaa. Okay, madarasa irraa si gaafadha. Madarasaa baratte?
An ustaz an nama marrabuka. Hello. Rabbi Allah. Mali hunda beeku. Yo ya awwale. Qur'aana sinii qara'u. Please na qara isin hin jenne. Waan si gaafadhu qofa please. Maqaan kee eenyu sin jedhe maqaa abbaa keetiin af himtu awwalee ko maquma keet. Islaamummaa keessa waggaa 27 turte. Barattee sin jennaan baradhee naan jette. Tafsira eenyura sheenis barse eenyunnaan hin barannee naan jette goobas. Madarasaa baratte. Madrasaa baradheera duraanee. Madarasaa kami baratte. Madrasaa gaattiraa jiru tan baradhe. Madarasaa gaattiraa barsiisaan kee eenyu. Amma lubbuun hin jiranu qabriin itti rabba taaraaramu ustaaz Sharafuddin jennaan jiru ustaaz baay'ee jiru. Okay Sharafuddin hayye rabbi rahmata isaa godhu. Okay Quraana xumurtee Quraana si barsiise. Qara'ee ragaa dur. Xumurteen jedhe fixxee. Awwala Raayilaa xumura. Duraan xumureera. Kale dabartee duraan jedhin xumure ma jedhi. Xumurtee. In xumurre jedhaan jiru xumuruu koon isinitti maa jira ustaaz gaaffii na gaafachuudha yeroo ji'a sadii na kennaa jira. Waa'ee keessa aan kiristaanummaa irra si gaafachuun deemu islaamummaa irra si gaafachuu jira. Isan isin gaafadhe yuunaan deebisnee mundi keessa. Qooy kana wallahi si deebisa na gaafatta. Waa'ee gartee nuti bakka kana comparative religion waala waliin amma waa'ee sila keetii qofaan si gaafachuu. Gaaffii aan isin gaafadhe naa deebistan malee in deebisu waan isin na gaafataa jirtan. Please.